kana kan nama raabsiisaa jiru. Tokkoon keessan sinan argaa jira laa. Sinan argaa jira. Of kabajaa. Haadha abbaa keessan asitti gadi isinii deebisaan. Saroota. Bilbila isaa sirra jira. Bilbila sirraa fudhattee lubbuuti. Irraa fudheera. Kan kooti gassaba koo bitee maa kan gooda. Sinitti meeshaa ola shamaraa. Shaafatu wanaadha keessanii. Naka keessanii kana. Bas. Itti barreessaa yeroo wudde. Maal viidiyoo si waraabanii itti erganii waan godhaa jirtu jedhanii asitti ergan. Gadheewwan akka keessaniitii miti nanne. Sagaaganamtuu wanaadha keessanii. At suuraa isaanii daddafinaa kaasinaa ergi suuraa isaanii. Suuraa warra itti ergaa jiru kana. Siifan erga. Ilaa warri amma viidiyoo na waraabdeetti ergite kuni si argee jira wanta si argine sitti fakkaatin hamman suura haadha keetii bidee gadi sii deebisa. Seebii godhi daddafii seebii godhi gaalaarii keessa buusinaa kaa iyyaan daandii jechuudha hintala dubartii waggaa 8 guutuu kushinaa namaa keessa dhaabbattee biyyatti baajaajiitti bittee. Si argeera wanta si argine sitti fakkeetin si argeera ishee. Kunis akka irsa qabdu jala irti. Baalagee. Si argeera. Irsaani bira. Na eeggadhu booda ishee. Jaalallee isaa turte isheen kunillee jaalallee isaa turte oduu abbaa manaa qabdu jaalallee isaa turte isheen kunis. Sinan argaadha tokkoon keessa. Kumee harkaa bakka itti isin baatan tokkoon qabdani. Bakka isin itti tanaffasattan hin qabdan. Naan harka jira bilbilli koottan natti tanaffasaa. Natu isinitti hima. Natu gadi isin deebise tokkoon keessan. Gad deebitu wana haadha keessanii. Wanti si fiddan tokkoon jiru abadan. Lubbuun tuni waaqatu uume waaqatu na keessaa baasa malee isinii miti. Itti dhaadataa jiranii wudde. Laasim zirzirii isa kana. Odoo waan dhaadannootii har'a hin geenyu nuti dhaadannoo waan akkasii nu keessa hin jirtu nuti. Nuti warra dargaggeessa keessatti guddate malee dubara gidduutti hin guddanne dargaggeessa gidduutti guddanneeti. Dhugaa. Isi barbareeti wallahi nam takkitti maqaa kan kee haadhooftu ana likkii sirraa galchaa dhiisi tokko kana ammati akkaataa gaafa fidde sana sanuu akkamitti madaamin amantee akka inni achi bulu goote. Jaaltiin koomo? Fuulatti ergadhaa namni as dalagdan wallahi. Qoy ani kanan jedhu barbare yeroo hiite sana akkamitti ishee dheesii hidhameme. Kumisha akkamitti si hidha. Qoy jechuun yeroo ati qabdee hiite sana waa takka hin jenne miskiin inna heeba. Taa'e jettee madaanitu taa'e jedhee barcuma qopheessiteef taa'e jettee ulee guddicha tokko qabatte. Inni taa'e kaa'uu madaanitu kamoo madaami rukuta moo madaami rukuta moo madaami daawwaa jedha. Mana madaamii jira barattuudha jedhee waa barbaade gochuu dandeenya barattuudha mana namaa dhufe jenneen. Qoy maal jechuun shaarbiin hiite moo wantidha maayini maqaan isaa waayiriitiin hiite wudde. Shaarbidha. Nyaatee gara waa nyaateera halkan immoo agabuma isaa bulee akkuma achi tumtamitti. Fidee dhufe moo natti nyaata? Nyaata hin ga'uureen achi nyaatee dhufe iyyuu hin gaama. Hin kennineefi? Na hiikis nan deema bakka dhiifama naa godhi isin hin jenne yeroo tiite. Maa balballi itti cufameera tumame balballi itti cufamee biraa sokkamee jira. Wayne balbala itti cuftanii? Itti cufneerra balbala. Banateen caccabseen deemne? Akkamitti caccabsaree gadiinee jira akka Itoophiyaatti oggoraa shaarbii wayiitiin akkanatti balbala gadiinee mukaan gadiin. Rafne dhuguma dubbachuuf ani ta'a. Bule balbala waan koshokoo jedhan ka'a. Ambulet ma wanta sarang kunne hati gargar kabde ni torki kabate Wajjina Waan badan
Zaat mamburga kakarimi nama. Network sirreessi. Illa. Miskiin. Garuu intala kana fooloo godha. Madami ko. Madaamii bareedduu qabdi yaake. Barbare. Maaliif raafuu diddee jenna? Wayye. Maal jechuun yeroo hidhamee jiru kana yeroo tiitee madaamii faana irra dhaabbattanii madaamiin dullaatiin isarra dhaabbattu sin kadhannee nagadhiisi bakka dogoggoree ramnaa mina dheewwa shakkannee. Dhugaa dubbachuu fi dhiifamni kaleessa kanaaf namni tokko du'aaf nama kennee badiidhaaf nama kennee maatii namaatti dhaadatee waa barbaade namaan jedhee dhiifamni wanti jedhamu hin jiru. Maalidhaan amantee nama kanatti deemta? Morma keessatti kutuu danda'a qoqqooduu. Maalidhaan amantee nama kanatti deebitee wajjin jiraatta? Nama dubartii ammasee achii walii gadoo fi takkaa kana jecha maaliisaa amanteetti jireenya keessatti deebitee wajjin itti adeemus barbaachisa. Hin barbaachisu maa? Hin jiraatama bira. Akkatti jiraatama. Wayi masi. Isheen biyyaa fiddee gurbaa kan amma hidhame kun. Mucaa kana biyyarraa fiddee hojii galchitee hojiin naan ta'uudha kana galchiti birrii 600 olitti baastee fiddee hojii kana galchiti hojii kun naan ta'uudhaan hojii kana galchiti kun naan ta'uudhaan hojii meeqa galchitee dide umarratti simba dubartii biraa barate mana ijaazaa deddeemee jechuudha. Sim barbaadu jedheen jireenya koo keessaa bahee sim barbaadu jedhee anqaashashee arrabse. Jennaan obsiteetuma gaafanni suuraa dubartiitti ergus obsitee gaafanni waa meeqa godhus obsitee umarratti maal jettee waammatti waan hundarraa bilookii godhe waasaappiirraa bilookii iimoorraa bilook kallattii bilbila isaa hundarraa bilook ishee godhe tiktookii isaarraa bilook godhe achii booda isheen kuni gamna argitee gamna dubartii koottuu ani waa biraas irraa hin barbaadu silaa mana kontiraataa waggaa meeqa qaqqaffee namaa jirtu beekaa koottuu taap koppiliingii godha. Ijoolleen biyya garaagaraa irraas darbuu barbaadanu Saawudiif Joordaan Beeruut irraallee konsileeshin ijoolleen qabdanillee keessumaan kottaan lakkoofsa korra jirtan kaa'afi. Achii booda madaamiin koo saafarteetti ijoolleenis tasaafaraniiru. Silaa akka isheen mana kontiraataa waggaa meeqa teessuun beekaa. Tasaafaraniiru koottuu an ilmoo qofa sirraa argachuu barbaadaa jetteen waamte jechuudha manatti. Waa'ee achitti waan sana goonee ilmoo argannette. Ani inni sin barbaadu jedhee dubartii abbaa manaa qabdu dubartii ilmoo qabdu dubartii biraa haasofsiisaa jiraan. Okay. Achi koottu jetteen waamte. Manatti waamtee madaamii ishee faana walii galteetu. Manatti waamtee jennaani fooloo godhaa hundi keessanuu namni asirra jirtan fooloo godhaa warra gastii irra jirullee fooloo godhaa anallee fooloo godhaa fooloo goote ko wal arguudha malee waa'ee maallaqamti. Achii booda gaafa waamtuuni taaksii qabatee fujeerra jechuun amma gadi baay'atu isinitti argisiise karaarra karaamatu jira akkasumas gaafa suupermaarketiitti geenyummoo suuqii xixiqqaa jira malee fujeeraa jechuun gaara qaba tulluu akka biyya keenya tulloota garaagaraa qaba malee yaani gaxariidha sii galee baay'ee gaxarii habaxallaadha. Inniin koo deemee dhufee akkuma nama Itoophiyaa keessa jirutti dhufee jedhee gaafa bu'uun lokeeshinii madaamitti bu'e barbaree viidiyoo banadha. Achii booda Namni kun na yaamte kanaaf han cufadhe. Okay deemi maama ishii. Achii booda maal gooti inni sodaate gibbii arabaa bira gaafa gahu hin sodaatiin. Gaafa sodaatu kootu jetteen. Kootu ni kan jenne asitti dhiyya kootu seenii jetteen gibbii. Sii galee achii booda sodaatee hin seene gachuu hin sodaatta taanaan sitti dhiyya deebitee ubirra deebitee taaksii qabatee taaksiin buusennaan hin deeme. Achii booda maal gooti madaamii faana walii galaniiru isheen kun ol galfattennaan madaamiin duubarraan baatee barrii mana isa guddaa qiqirgooti. Achii bakka qopheessaniiru bakka kilaasiin qophaa'ee jira jechuudha mucaaf.
Dubai irraa dhufee Fujeeranaa dhufe. Achi bakka qopheessaniiru bakka itti hidhamu qopheessiteetti barbaree bulbultee barbaree isaanii hin beektu. Barbareen biyya kana akkam akka gubu. Barbaree fi ashaboo walitti bulbulteetti sana booda saqqii namichaa qopheeffatteetti sana booda kan ittiin inni hidhamu qopheessaniiru jechuudha madaamii faana walii galanii. Ayyee. Achi booda gaafanni ol seenedhanii taa'ee jedhani kaabibti. Dilisi jetti ishee madaamiin arabiffaan haasofti isheen kun immoo dullaa ishee qabattee afaan oromootti hiiktiifi taa isiin jechaa jirti niitiin jette. Namichi biyyaa reefuu dhuuf dhalattee fiddi. Inni isuma reefuu dhufe kana dubartii argate mana ijaazaa see ciiftu sana. Achumarraani